نادي بسيستا ملوكا نادي بسيستا مني كبيتو كوتو كدير في دي المفروض جبابدو أكان سيد في فودا هاي كوتو نرافو دي خلاص جبابدو إيجا ناتو كدير مالي في دايته ملوكا رالي أيه يو حاجة ilmoon te garuu waa takkees takarraan cabdu amaanaa jiraatti garuu ilmoo te irra haajaa qabdu kadir fideeti akkas ilmoo fudhatta tamam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabtanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirraa kun alhamdulillah bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya doonii irraa burqitee simbiraa dhaqqabdu jecha battee har'aantana maal qabattee dhuftee jettan kun har'aantana tokkomsaa na bira jira tokkomsaa salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Kunooti garantana tokkomsaa na bira jira tokkomsaa mucaan ajjashni beektanii na bira jira viidiyoo tiyye kanin waraabisan warri nakkinis fatiyaatu biratti harkaa mana mulukaa dhaqeetin mulukaa dhabee kunoo mucaasii olaanaa irraa banee viidiyoo sin maree ture eega isii dhabeegaa mucaa fideetin dhufe mucaa maaliif fuutee fatiyaa akkamitti daa'ima fuutaa warra naan jettanis ni jirtanii garuu ani mucaa waan hin fuudheef waan biraatiif fuudhee hordoftaaf kabajamtoota kiyya ilmoon ilmoof magantaa mucaan isaanii akkuma ilmoo tiyyaati ilmoo tiyya wajjin tokkuma gargar ilaalu jechuu kiyya waan hin fuudheef hordoftoota kiyya garaa na gubti arra sila akka viidiyoo sin maree irratti mana si yeroo hin dhaqu san akka tashadheetin dhabe isiin dhabee mucaan si akka naametti abbaa kiyya baasuuf kutanii naan jee isiin dhabee garuu mucaa hammeenyaaf illee fuuneen mucaasi haa ta'u mana kiyya kunoo akkuma ilmoo tiyyaati ni ta'a rakkoota kan qabu ani ilmoon makluuqa ilmoo dilita kan qabdu ani waan nama barbaadu mulukaan barbaada haadha isaan barbaada jechuudha mulukaan barbaada jette mana kiyya gadda dhuftee hoolaa cabsitee akka kadir baafachiste sanitti anis arraantana mucaan irraa manee hoolaa sin cabsine maqaan irra keessee mulukaan hoolaa fatiyaan nama fittee hoolaa cabsitee jettee malee ani hoolaa sin cabsine mucaa hoolaa irraa manee kunoo ilmoon ka jirtu ilmoon ni beeka waa hunda ni beeka mucaan hoolaa irraa manee haa boodhuftee jee ol seenee akkasii viidiyoo waraabeetiin isin gadhisee ture agartanii jirtanii garuu arra mucaa maaliif fittee yoo jettan mulukaan akka kadir mana kana baafachistee guyyaa sila rabbiin na sattaree malee ilmaa kiyya mana kana keessatti jiran qurfaan cufaa jiraattu malee sila hammeenya biraa barbaade ilmi namaa waan fedhe godhuu ni danda'a. Isin kana hunda yaadne mucuma baafachisuu yaadde akka mucaa baafachistes mucaas iccitii guddoo harkaa qaba saniif mulukaan baafachiste hundi isaanii ol quba qaban hattaa mulukaan quba qabdi waa'ee kana keessa jirus keessas mulukaan harka keessaa qabdi dubbii tana keessa mulukaan harka keessaa qabdi kaayinni guddaa mulukaadha. Isi kashira kana hunda dalagu jirtu mana teessee miskiina fakkaattee waa hedduu si keessa jira waa hedduu mulukaa keessa jira anis gaa anga kadir mana kana keessa akka baastetti kadir mana kana fiddee deebisteeti akkasi mucaasi fudhatti mucaasi angasu nagee ta'a mucaasi takka nagee fayyaa qaba kanoo agartu mulukaa laal mucaa kee nagee fayyaa qabaa yoo yaadallee bahii ilmoon ta'e akkuma ilmaan kiyyaati gargar ilaalu garuu waan garaa na gubdeef silaasii harkachuu irraatiin mana kee dhufe yeroo dhufu san siifi kadiriis hin jirtan jara baasuu kuttan jaan waan ati jirtu sitti fufi garuu ani tokkomsaa kee yoo barbaadde kadir fiddee atis dhufteeti akkasitti mucaa kee fudhattee deemte wal faamnee dubbii quba qabdu hunda akkasitti himteeti ilmoo ta'e fudhatta. Sumaatu kana hunda na godhi sumaatu kana hunda na godhi hammeenyas namaatu nama barsiisa hammeenyi fatiyaan hin qabne sinuma barsiise siifi gareetitti barsiise gaafa jaarsaa kiyya akkasii maraachistanii dawaan dhamaastanii siiriin dhamaastanii mana kana keessa baatti akka guutu akkasitti olii gadi qaqqabeetan deemuun ture jaarsaa kiyya jechuudha hammeenyi kun hundi eenyurraa isinirraa maal isin hin goone maal isinirraa fudhanne maal isinirraa hir'isne walii quban qabu namuu bobbaa nuuf isin badii maaliif akkasitti abbaa mana kiyya azabdanii anaaf isa diina olii gootaniiti ji'a guutuu akkasitti na wallaalee ilmaan isaa wallaalee mana isaa wallaaleeti ala galuu ture balloon mataan isaa jiraatu na wajji olii gad qabu ture
Hammenya kana hundumaa irraa akka dhufeere maal isinii goone? Nuti hamtu namatti namaaf iyyaannu. Garuu ilmi namaa maaliif hamtu nu yaada? Namni akka keessanii nama tokkootu nama meeqa arrabsisa? Taa akka keetii, kaa akka jaarsa keetii, kaa akka miqaayii, kaa akka awwal, kaa akka kadir, mujrimoota warra maallaqaan bitamu. Isinii barka dachii dammaraa jirtan. Garuu jazaan akkuma jeetti jazaan abbaan ni deebiti. Takka takkatti isinii deebitu. Muluuka kabajaan isinii meetiin jira hin gaddas. Si hime kabajaan waliin jirtu jeetiin jira. Kabajaan dhumte aangan nama kabajus ni beektan hordoftoota fi daawwattoota kiyya. Aangan nama qusadus ni beektan isin. Fatiyaa naan jechuun jirtan miskiinummaan ta'e. Amma hedduu masmaraa baatee naan jechuun jirtan. Miskiinummaan tilli kun maali? An naman tuqu. Gaafa immoo dubbii na barbaadan. Ani himeetiin jira. Waa'ee bultii tiyyan seeninaa. Bultii namaas dubbii namaas hin seenu. Garuu gaafa namni barbaada kiyya qabaate ani yeroo san hin ibsu. Gaafa bultiin tiyya tuqamtee jeetiin jira. Isinin na eegale. Isinin waan akka isinin goone abbaan mana kiyya dhuftanii waan itti gootanii dhamaastanii maallaqaaf jecha maallaqni har'a dhuma. Namummaa hin dhumtu. Garuu warra garaan bitamu reessi warra garaan bitamu. Siifaa takkaffaa muluukaa namni akka muluukaa shira yaadu hin jiru. Mana teesseeti waa hundi situ walii qaqqabu jira. Numaa bara ol baatee siifii kadir ganaa maallaqa siifin gannaqa maallaqa siifin maarree godha mana kana maallaqaan si guuta. Maallaqa ni tolchitanii isin maallaqa nama dhamaasa nama maraachisa maallaqa nyaachuu jirtanii bara. Dhaadannoo maallaqaa himuu jirtan. Ani jaarsa kiyyas ni baasa maallaqatti gannaqeetiin baasa namaan na duba jira. Dhaadannoo dila sangaa har'aan sumaan harkaa gaarra dhaadannoo keessan. Isiniin afaan beekuun isinirraa dalagaa bahaadhi bal'oofatee afaan beekuun isinirraa dalagaa jetti. Nurraa dalagi gaarra. Anaas irraa dalagaa sinirraa dalagaa walumaan laallaga. Amma hordoftaaf daawwattoota kiyya natti illee naarina. Fatiyaa ilmoota akkamitti ilmoo namaaf kutaan anjiina. Ani ilmoo waan takkan godhu. Ilmoon akkuma ilmaan kiyyaati. Ija Hamzaa ilaalu mucaa kanas ni ilaala tokkomsaas. Waan takkas hin godhan ilmoo. Ilmoon makluuqa dilii takkan qabdu ilmoon qulqulluudha malaayikaadha bar ilmaan. Ilmaan diliin qaban. Kan hin barbaadu haadha. Ilmoo sii barbaadde gaa. Ittiin bilbilaa yoo dhugumaa ilmoorraa hajaa qabdu mana kana ni dhuftee fudhatti ilmoosii. Ani akkan tashateef mana dhageetiin dabeemi arramoo onnee qabattu dhufteeti kadirsanis as deebistee yeroo sanaaf isin nagee waliin qabna. Ani sirraas dhimman qabu. Kadiruma manatti haa deebisu. Kadir citee akkan himne waan mana kana olaa cabsitee baastee fi ni himti. Amma ittiin bilbilaa hordoftaaf daawwattoota kiyya. Akkasii muluukaa ittiin bilbilaa maaliif garaa dhalee akka rifattus hin barbaadu ilmoon tiyyeessa kutti jette. Ilmoon akka as jirtus ni himaaf. Ani ammeenya dila san sin qabu. Gara ilmaanitti ani garaan nan danda'u tiyyaafu. Dhimma kan hin qabu isii fi Kadir irraa malee ilmoo miti. Kanaaf ittiin bilbiluu jira. Kanaaf muluukaa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muluukaa. Akini sinjee. Mana kee dhufeetiin har'aan tana manaa si dabee. Dhufeetiin ture ati hin jirtu jaanii yeroo dhufuusan tokkomsaa keetiin mana jira. Garuu ani silaarra suman harkuu barbaade manatti anaaf ati wal harkuu hin dandeenye mana sin jirtu jaanii saniifuu ilmoon ta'e na bira jirti. Yaadi tokkomsaan na bira jira. Dhabeetiin silaa sii barbaadaan dhufe ani sii barbaadu dhufe ati mana hin jirtu. Tokkomsaa fudhatiin jira yaadiin akka dhuftee mana kana cabsitee Kadir baafachistee san. Si dhaggeeffadhu akka dhuftee Kadir mana kana olaa cabsitee akka baastee sanitti kootu tokkomsaa keessis fuudhaa. Kaalas kootu ni fuutaami ni fuuta. Kaalas anis waan hin barbaadu. Eeganiin fudhaa jettee ammallee ani tolaanin simu jira. Ilmoon ta'e na bira jirti. Garaa dhalee ni rifataa jettin siimee hanganaa. Mucaan kee na bira jira. Akka Kadir mana kana baafachisteetti kootu ilmoo ta'e fudhadhu. Ilmoo ta'e dhaggeeffadhu. Ilmoo ta'e makluuqa waan akkas diliin qabdu waan akkas hin ta'u mucaan kee. Akka Kadir baasteetti mana kiyyetti kootu mana kiyya kabeeytu sani kootu mucaa kee fudhadhu.
Anaasi deebisa kootu mana kabeetu keenga dolaa cabsite namaas keessa baafachiste sani kootu mana kiyya koo fuudhi ilmoote. Na deebisista mulukaa na deebisista manni kabeetu kootu kadirfidi ilmoo fuudhi gabaabduu. Akkas isii dhufee fuudha. Hayyee kootu narraa fuudhi kalas gabaabduu. Egaa naatu kadir maaliif fidaa jettee mulu kaarralee? Ayyee yoo haajaa ilmoon te garuu waa takkees takkarraan cabdu amaanaan jiraatti garuu ilmoo teetirra haajaa qabdu kadir fideeti akkasitti ilmoo fudhatta tamaam. Maamaati. Ummaati aboo biraan jira jee. Aboo biraan jira. Narraa baneeree mucaan hammeenyaa isin deemtaniin hin beeku mucaan duraan na beeka dhugaadha narraa bane kabajaan narraa bane garuu ilmoon makluuqa ilmoon waan jiruunis hin qabu ilmoon akka ilmaan kiyya hojii nagaan taa'ee taphata ilmoota barbaada qabaannaan gabaabduu ati duraanuu afaan namaan beektu gabaabduu ilmoota barbaannaan kadir fidi koo ilmoota fuudhi gabaabduu dubbisii hojii naamma booda. Akkan kunoo dhaggeeffadhaa hordoftaaf daawwattoota kiyya nagaan koo ilmoota fudhadhuun jee dhaadannoo jirti mulukaan akkasiimi hayyee nageetti akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya mulukaan tolan beektu tolaanin ani rifatti jeetin garaa dhalee jeetin itti himi ilmoon tana bira jirti yaadiin jeeni garuu waan isin jetti dhaggeessanii jirtani atillee dhaltee ilmoo dhaltee qabdaa ilmoo ni qabdaa keetii afuranni fudhee isin garsine jettee dhaadannoo naggooti harallee. Isin harallee ni jaallatti mulukaan duraanuu afaan namaan beektu mulukaan ani immoo tolan yaadu jira ammallee harallee boruudhaan gara ilmootiin tolan yaada garuu isiin shaksitti yoo akka nama tokkotti isiin barbaada kiyya qabana anaaf isin wal faamna ilmoon immoo ilmoodha waan hin jiruun hin qabu dhageessanii jirtanii mucaan kana bira jiraan jeeni keetillee harran guuree si gasira afran naan jetti ayyaanis numan eega taayitin eega. Akkas hordoftaaf daawwattoota kiyya nalleen komatina ilmoo namaa akka hin footinaan hin jiina ani waan hin dhaqeef isiif jechaan dhaqee manasi mucaan akka hin bante jettee mucaan na beeka duraan na beeka haa boojeen irraa bane dubbisna mucaan sodaasin kan manas ka beeku duraan ni beeka mana kanas waan takka ni sodaatta tokkomsa ni sodaattumi sitraafaa hojii taphattaa beeyansi ummata bira deemfata dhuftee si fuutee isiin kanooti. Akkasi ilmoo si namni tuqus hin jiru garuu mulukaa dhaggeeffadhu viidiyoo kana yoo garte ani afaan tolaan si dubbisu jira ani gara ilmootiin ilmoo waan hin godhu hin qabu ani dhimma sirraa hin qaba siifi kadirraa hin qaba arras borus ilmootee barbaannaan mana kana keessa kadir sii baasee himtee jirta akka kadiris olaa jirtee baaste kadir fidi ilmootee fudhadhu afaan oromoo gabaabduu siif hin hima sandiitu immoo an fidduudhumaan eegaanis. Akkasii isin irratti dheeradheetiin jira dhiifama naa godhaa hordoftoota kiyya hamtuullee naan jiina ilmoo namaa akkamiif fuutee ati dhaltee ilmoo qabtaan dhaleetiin ilmoo qaba wallaa ilmoo tuqaa ififuu tuqaa ilmoon danda'an anaaf isaanii walloole ilmoo diliin qabdu takka akkasii mulukaan dhaadannoo isaarras tuma jirti arrallee tuma jirti waan isin fiddu numan eegaanis. Nin dhufaa jettee dhufnaanis tolchitee mulukaan numan eegaa ta'e akkasii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.